السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوغا مجيسا في هوسيسا دغها ولدغيسسا كتابني أبا حواسا كان علم حواسا تنبراوي أي باف ديهاتي أمتا فراف سموف قوبين تمرامي إسن آفيرا جرا أجن كتابني متدوري أبا حواسا جدون براوي كان سينا إمال دعوا كوغا أفرطمي أوليوف كيسا قبو أي باف إسن آفيرا جرا أبا كينيا كبجما فكينيا هيوما برسيسا ناموسا لينجسا دلوتا شيخ أمين إبرو إمال دعوا كوغا أفرطمي كان إسان كيسا دبران أوف كيسا تهمته كان ilma abbaa caalu kan guddisaan tole ustaaza keenya Ammaar Sheekh Amiin Ibrootiin barraa'e afaan Oromootiin dhihaate handura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti eebbifamuuf qophiin isaa xumuramee jira. Agoosti 25 2024 hagayya 19 2016 Allah hadaga nama sa'a 2 walakkaa irraa hamma sa'a 6 walakkaa kan turu taha. Iddoon Finfinnee istaadiyeemii Finfinnee fuulduratti kan argamu galma aadaa Oromootti walaha agarru isiniin jedha. Seenaa abbaa hawaasaa haa eebbifnu isiniin jenna. Sagantaa kana irratti ulamaa'onni biyyattii fi ustaazonni hedduun kan argaman yommuu ta'u muraasni isaanii Dr. Jibril Qamar, Ustaz Ahmad Din Jabal, Ustaz Kamil Shamsu, Sheikh Jamal Aliji, Ustaz Yasin Nuru, Ustaz Haydar Kadir, Ustaz Sufyan Usmani fi namoonni gurguddaan hedduun irratti ni argamu. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa isii martinuu sagantaa abbaa hawaasaa kana irraa hin hafinaa isiniin jenna. Sheekh Amiin Ibroo daa'ii biyya keessaaf alaa kan da'awaa islaamaa wal dhabdee araarsu akkasuma bakka rakkoon hawaasummaa jirtu deemee furuu hojii godhatee waggaa 40 ol irratti dabarse. Seenaan isaanii ilma isaanii Ustaaz Ammaar Sheekh Amiin Ibrootiin barraa'ee dhihaatee jira. waliin haa eebbifnu. Agoosti 25 2024 hagayya 19 2016 guyyaa Alhadaa wal argaan teenya Finfinnee galma aadaa Oromootti haa ta'u. Dohaa istiidiyoo beeksisa garaagaraa waraqaa waamichaa nashiidaa markazaa fi kan cidhaa sartifikeetii giraafiks diizaayinii loogoo diizaayinii baanaraa fi poostaraas ni hojjanna. nuqunnamuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9636667 jechuudhaan qabadha. Toora waasaappii fi imoon nu harkadhaa isiniin jenna. Dohaa istiidiyoo filannoo keessan godha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.